Qeerroon akkana dhaate ammoo warri jala taa'ee afaan banaa jiru nama gurguddaa Iliyaas jedhanii Woboo jedhanii ta'u kaan achi dhaqee achi fakkaata wanna inni alba'aa jiru akka nama afaanii shindibeetirra taa'ee udaanaa jirutti udaanaa yeroo achi dhaqee. Akkatti ammootu jechuudha ilmi namaa tokkollee wal jalaan galu ilaa qeerroo mana hin qabdaami ati amma fakkeenyaaf Jawaal biraallee hin qabdaami ijoollee achi jala jirtu mee daadhiin agartaa wallaahi ijoolleen achi jala jirtu parsantaayiliin guddaan tokkicha dhugaa dubbachuudhaaf jecha ijoollee baaleeti parsantaayiliin guddaan wallaahi parsantaayiliin guddaa dhaqaalaa mana agartaa ani hin beeku oduu achi dhaqin mana sana ijoollee baalee yoo jiraatellee dhagayi yoo jiraatellee ijoolleen baalee bakka ishii maxxanneen itti hirmaattu maaliree namnummaan tokko ilmi baalee ol seenee dubbii tana keessaan laalladhaa dubbii tana akkanatti asirra olii gadi oofina nama jedhe malee nama baga itti cabsite baga akkana goote jedhee takka nagare yoo dhugaa walitti himne jechuudha. Namni ammootu deebi'eetiin waan kana olii gadi oofee arrabsaa jirullee ijoollee Arsiiti. Namni ammootu baga itti cabsite akkana baga gootellee ijoollee Arsiiti. Uumma ijoollee Arsii tana rabbi nu kaasee hin beeku. Obboleessi yoo dhugaa walitti maaliree dubbii madhugaata yoo ati dhaytee waliin mari'atte arraba namni yaada namarraa fuudhu hin jiru namni yaada nama mansiisu hin jiru martiisaa arrabaa si dha'u bicha. Tokkocha na dhageeffatu maqaa fi qaxxaamuraa jidduudhaan jira jidduu sitti maa dhageeffatu dubbii sitti maa dubbii jirtu sitti maa dhageeffatu ijoolleen Arsii jechuun dhukkee irraa kaaftee intala hudduu gara galchitee arrabsaa jirti warra isii muxxee itti agarsiifte dhageeffatu sitti maa warra isii maaxanii na dhukkubaa birrii naa ergaa jetteeni. Das net an dubbii gilti sitti maa dhageeffatu warri inni jala deemanii akkana goote nama lama sadii ka hudduu salaa jirtu shamarran Arsiiti abbaatee qaqqaaliiwwan warqii daa'imandiidhaan jechuudha dhiirran Arsiita hudduu isaa salaa jirtu sii galee nu gandummaa hin beeknu gandummaadhaan miti nu gandummaa waliin qonnu Arsiisii koofii mandoo tokko sii galee waree akkanaa kan achumatti dhaabaanu salleetiin hudduutti ulfeessine ganaa boochifne ganaa dhiiga boottee qeerroo. Gara namoonni biraa waliin na dubbisan namni keessa ol jedhee dubbataa jiru dhaqee. Eenyu bira. Waan akkana kana Samiraa birra kaasaa malee mana qeerroo keessatti naasayina manni qeerroo haasaa. Yaati ati mataan kee jechuudha dubbii nu battu mee dubbii hubadhu ati dhaabadhu akka ilmoo nama dhiiraa tokkotti jechuudha. Mana dhiisfannaa dubbii dhageeffadhu dubbii hadhaa miti bannaati maal taate sira dubbii guddoo beeyna nama akka kiingoo faan nu keessaa maal taate sira. Sanyummaa dubbii guddoo amma qoy tokkocha mee wal dhageenyu jira ila dhageeffadha qeerroon non taaroo non gadi baasee jira qeerroon taaroo ati gadi baaftee jira mee qaama isii kullaallee haa ta'u deebisi ammoo yaani wannummaa ati xiqqoo mallee gadi uusiteetiin jettu jira maaliif akkana si deebi imbeeti ka mujattiin imbeeti akka viidiyoon bira jiru beeti basanii bootti waan biraatiin miti qajeeloo dhageeffatu akka viidiyoon bira jiru seentee bootti waan biraatii booyaan jirtu mujattii wanni isii boochisaa jiru viidiyoo biraa qaba dammoo qeerroodhaan viidiyoo kana gadi hin baasinii jenneennu kinoo kiingoo bira jira viidiyoon maal taate na bira jira viidiyoon bana dhabboo kiingootillee kana shaffannee teennu sagalee si dhageessu wallaahi billahi qeerroo kiyyaa suuta kaa jettii qeerroo kiyyaa suuta na darbi intalli shaarmuuta. Kana dhume. Nagamu sagalee. Hunda hin jiran jira. Koi. Qeerroo itti qabi seeraan itti qabi. Sagalee dinjiru waan takka. Sagalee moo telefoona tokko. Qeerroo seeraan itti qabi. Hin banaa koo. Gana dhukaasni gana. Bultoo zanaa banu intaloo dalpasoo dhuufuu bichaa salamtuu tana jechuudha. Qoy mee baadii yoo mee qoy nama gana dhukaasni banama. Gana dubbiin edda. Qeerroo bar qajeeloo bar dubbii mabbadi. Fidimee laapitooppii kiyyaas ana itti bana. Mee nama tokko gadi buusii ittiin gadaa ol galchi. Gadaa ol galchi balaan rabbii dhukaate balaan rabbii dhukaate. Ganaa dhukaate balaan rabbii. Bari intaloo bar beeknee kabanyeen mistira namaa gadi hin baasu jennaan.
Oi gadaa. Barammoo nama baay'ee reefu fakkeenya targee ka amma achi Alaan sun kabiree dhiira raabate. Diqaalaan Salamaan dhaggeeffadhu nama Kamaal kana Kamaal Ibboo harka keessaa qaba shanii nama Kamaal Ibboo keessaa isa tokkodha. Meeqoy Kingo banna akkadis mee Kingo mee cadis meeqoy bani mee alta turre boga malila kan namatti dubbanna gad banno tura arga alta ero nageessa abo Kingo afaan qabatti mee namana Kingo jadi banna taabanu banna Kingo nama guddaadha. Rabbi sodaadhu gaa. Barana dhumne gara maaludha. Maaliin gaanama? Kuba. Allah dhaggeeffadha. Muleeso daasini kana La ilaha Rabbi qeerroo seerumaati wanni godhi seerumaan ibate keessan baate dabal. Kuna Tinggal. cakap jelas. Rabbi sodaadhu gaa. ante akka waan biyya keenyatti yoo gigiseetiin jedhe sagalee mashii bichaa bani malee viidiyoo rakkoon qabu haa ta'u. Tokkicha. Nama safuu beeku Tokkicha. ammoo itti qabsin amma eegsiin nu barbaade. tokkicha aboo tokkicha dhageeka akka yoo waan biyya keenya gigiseetiin jedhu beekta jabbilee alaa galchaa jara na ol dachaasaa roobni dhufee hadaraa jedhanii beekta edaa isiillee kana wal biraa qabanii obboleessu yoo akkan inni waa xiqqoo hiitiin gabbee Gadaa ergadhu. ebo dubbisare dhaggeeffadha Kingo dubbadhu beela beekii dubbadhu Kingo. abbo ila namni dubbii qabeeru ishii caala hin beektan isinis yoo irraa gurgurtan malee dhaggeeffadhu tokkoffaa nuti ajandaan keenya boonto son taane isaan dhiiraasan dandeenyaan dhiirota san raggatu dadhabnaan immoo dhiisu Gadaa ergadhu gadaa. ani gama kiyyaan kanan jedha Dhiirota kam eenyuun Maali fa'aa eenyuun jettan? fa'aa bishaan irraa. ila Eliyaas Boonsa ammallee eenyu boona ammoo maal jenneen gurbayyatti tabtaabbitti wanni jirtu sana biyya isheen jirtu sun kana wanni tun beekne argee tokko boona leen tokko beektu السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. maqaan isaatu boonsa ma boona ofiin jedhan biyya kun Hin agarre hayyee Iliyaasiin arge. jira booni tokkos ta'a kana akka malee nama arrabsu tokko kiyyaan qoy jiru tokko Hayyee. boonsa ofiin jedha amma jara san abbaan dubbii qabeeru tokko faaratti ishiin xiqqoota kana nama ishii deeggaruu argatte keessa baddi waan ta'eef kun immoo Bara gaarii miti yoo mana ishii seente waan jechuun ilmi namni tokko beekati yaada namarraa fuudhee si dubbachiisee dubbataami osoo seenee waliin haasaa ka jettu taate wallaahi waliin haasaa hin dandeessu. ilaan dhaggeeffadhu sitti hima namni duuka kabajaa qabaate mucayyoo kana xiqqaatu guddattu samma fedhaatu wal kabajna ani mana banadheen waa'ee kanarraa qubaan qabu gaan dhufu dubbiitu turaadhe dubbii kana qabbaneessanii harmattiin xumureedheen qeerroo wal kabajna dhaabinni mana ishii gaafa dhaqe immoo sareen akkas nama hin godhamu jechuu fakkeenyaaf ilmi namaa kabajaa qaba waan ta'eef uummata birciqqoo takka birciqqoo bishaan dhugeen biyyenne hunda fuute gasti irra keesse Dhugaa. dhattee goolii hafee fedhootte ila tokko Tokkocha. faaratti ammala Kingo tokkocha amantadoo Amma goolii fedhoo. taatanii odoo si kennamee jedhe sirreessuu dandeettaati. Dandabee yookaan nageenya buusuu dandeetta. Akka nama tokkooti mee tokkocha wanta ati fudhatteeti sirreessuu hin danda'a nageenya buusuu hin danda'a jetteetiin itti ufitti amantu tokko jira. nageenyi Tokkocha. ila Maali tokko nageenya faaratti ofii nageenya. tokkoffaa irratti Eliyaas Boonsaa afaan isaa akka qabatu ta'e Taphtaa lammaffaa Boonsaa ma Boonsaa dheeneen sun inni yoo afaan isaa qabate Koppiiliingi godha. dhageeffadhu mucaan tun xiixin jettu sitti ma dhageeffadhu mucaan tuni wallaahi akka isheen qeerroon arrabsan hin beekan itti muddi maali itti cabsi si faana jirra hin kijiban hundi isaanii dhaqanii mana banachiisanii
xinnoo takka gaazexeera wajjin tattaanii callee sayyaan jechuudha. Kun immoo gowwuma beektaa gowwuma isa guddaadha. Har'a ishiin osoo nama muudii qabatu beekutu akka taate har'a muudii irra qabatee gaasaan qeerroo maqaa dhawaa argamu mana dargim goota cufatteeti hirriba ishii rafti jechuudha har'a. Intaala safuun guddateetu ta'e. Namicha sakkaaraamii akkasuma maraatee jiru ammoo Eliyaas Boonsaaleen sun amma jechuun namticha dhamaa jaarsi sun jechuun akkamitti ilmoo dhiiraa takka akkasitti keessa miidiyaa fuula shamarranii taa'e. Nama qaanyessa bara. Nami yoo ta'e illee boontuun qeerroo wanneen eenyu Eliyaas Boonsaa kun qeerroo hanga fedha waa ta'uuti ilma Oromooti ilma Oromoo ta'uun qofti gahaadha. Boontuun intala Oromooti intala Oromoo ta'uu qofti gahaadha. Uummata kana jidduu ilaalee nami akkanuma lafaa keetuma himanna nama tokko olaaleetuma namarratti hin duulu beekta. Ilmoo dhiiraa arrabsuun inni ulfaata waan ta'eef. Ani garuu baay'ee tokko na gaddisiisan. Baay'ee tokko saalfadhallee. Baay'ee tokko saalfadhee jechuun waan kanatti. Namni akkanumatti lafaa ka'ee akkamitti ilma dhiiraa tokkoon akka waan hin taane jedhaan. Mucayyoon kun amma fedhaa ta'utti nama aarii keessa jiru. Jecha mucaa tanaa gaafa arginu namni aaruu hin danda'a. Dhaqanii san irratti immoo gaafa madaa madoote tokko irratti gaafa barbareesse yookaan immoo soogidda sii naqan maal akka taatu tun beektaa jechuudha. Kanaaf akkasi. Ammallee immoo dhimmi jara kana akka dhumatu waan hin barbaanneef namtichi dhageeffadhu. Dubbinan xumuree harma keessatti caqasee hunduu hubachiisan jawwaara isaanii irraa nuraalatti naan xumuree harma keessatti dhaqee achi keessatti itti muddii. Akkasiin jiru sallee ajjeefna dura ganni nu bite nama nanu sallee ajjeefna deemne. Bakka. Salamuu gadaanuu fidi gadaa tokkocha olii Wayita takka waa jira gaafa gadaan akka dhufu sabboona jechuudha. kan waraana keenya si waan ta'eef baga dhuftee welcome jennee jirra. Ammoo wanni intalli kurreefu jedhaa jirtu wallaahi billaahi maqaa keenya kaaftee amma waraana qabaa'anii waraana goorillaatti amma sheer godhadhaa dhufanii amma dhukkee irraa kaasan jedhaa jirti jechuun intaloon kun saala malee jechuun maqaa keenya achirra waamte. Obboleessoo nu dhugaa bira dhaabanna malee akka isiin ol baatee haasawtu kanatti nu dhararratti akka miidiyaa kanarra dalayne waan kana taateef warri ammootu wanni ilaalcha akkasiisan of keessaa qabu nu uummata dhugaati malee uummata dharaan deemuuti. Ni faamiidhaa kenni tokkocha. Dubbadhu faami. Nama waraanni ka goorillaati miti warra goorillaatti illee sheeroo godhatte waluma gaqqabne salla rakkoon qabu warra goorillaallee warri goorillaa amma battanii jira waraanniin booji'ame beektaa hin jiruyyuu. Ijoolleen cinaa hidhaa jirti qaata gara hidhaa erginee jirra. Kuwwan immoo gaala wajjin badootti badanii jiraniyyuu waraanni keenya goorillaa miti waraanni keenya waraana kuffisaa abaarsaati. Injifatu abaarsa. Nama fanninnee jala teennee caatii qabanaadeero. Dullatti ganna dadhabne bakke. Galgala irraa waraanni keenya garesii bobbaa inshaAllah warabbe yookiin guyyarraayyuu. Ani yoo barbaadan ammallee itti banee irratti bobba'uu hin danda'a ammarraayyuu qabee jechuudha. Sanbooda asiillee itti banama bakkeen marte irra oola jechuudha irraa wanni ishii miidiyaarra. Gadhiisa daddafaa gara jiru furmaata godhaatiin gadaallee yoo waan jiru. Kana booda qeerroo mana abbaa takkaan dhageen. Yaa labsi dubbadhu. Maaltu rakkoo ta'e garuu dhumanne. Gadi isinii dhiisaa. Uma rakkoo ta'e bicha addaan nu baasa awwaan dhuma tese abar hin dhumanne isii bicha addaan nu baasa achi booda
Saanuma kennaa jechuun dhugaa rabbi amma booda namni tokko isa tuttan ufeega gaaf duraatu nu nama beerrantu miira keessa nu galche wallaahi. Wallahi billahi beenee califne maal abboo bana nama bar abboo saree hanqiftee bar mucaa kana abboo bar beenee nu arrabsaa turre arrabsine jennaa boleessoo nama nu jalaa dhaga'ee deebi wallahi ni rijaala kakkanaa kana barisin qusannaa dhiiroo. Wallahi barisin qusannee isin ilaallee wanti jennu kakkanaa kanaaf gaafa kakkanaa tuttan ilma si jalaa dhagoo ilma si jalaa awwaatu wayyee jedhee fudhateetiin jedhu gaafa dhufnee dhoofne immoo nama uf dhaye of keessas deebinu mee tokkocha fudhadha tokkochaan kunillee otoo nu har'a gurbaa deebi bootaa kana jenneeni nama uf duuba deebi wallahi qat jedhee deebi qeerroon deebi qeerroo jennaan qat jedhee deebi innaa nama isin jalaa deebi'eetiin jedhe dhaqanii ajjeesu irra raafna haree amma isin jecha ilma namaa Ayyaase. Kitaabni bara ilma namaa saree yoo si jala dheessiteetiin jette bara ajjeesisiin hin jedhu maal taate saree mataan si jala dheessitee jette bara ayin ajjeeftu qeerroo jechuun laal if fudhata jecha qeerroo deebita een deebi'a jechuudha wallahi yoo barbaadanii kalaas lolaanillee yoo taate arrabaanillee yoo taate keessa guddanne hin beenna bootaa dhoofnee sochoofneeti guyyarraa taatirra iyyaatii ooltu akka cuucuti lukkuuti isii beenna waan taateef kanaafi ofii isi tutte taa waan taateef reeffa aanaa torba gargalchine naannessine dadhabne wanti isii goonu tokko hin jiru faamiileen beektaa dubbii qabatamaa ijoo waan takka eega dhufeetiin faamirraa baatu taate dhugamatti wallahi dubbiin bakka kalas dubbii dhugaa namitti likkimame hin jirre kana wanti isii goonu tokko abbaan feedee yoo fiddeetiin jetto jechuudha seentariisii gattuqaniitiin akka makiinaa socho'uuti isii sochoosantu jira achirraa maraattee ganaa akka intala taane amantaayyuu qayyaruuf deemti. Amantamaa qayyaruuf deemtu intala. Abboo suuraa Liyaas irratti maal jijjiirre? Suuraa Liyaas maal jijjiirre wanni eenyu Baaliyoo maal jijjiirre suuraa Liyaas? Maaliif jijjiirre suuraa Liyaas? Eliyaas abbaan dhukkuba guddoo bakkee kanaan ga'e maali? Tokkollee kana ila baami footoo keessaan isin erga suuraa Liyaas illee jira nama lama walirratti hina waan taanu mana keetii mari'annaa mana faamii dhayne yaalaala balazaa namtichaa kana tokko. Ka ijoollee arsii maqaa nyaate mataa gadi ijoollee arsii akka mataa qabanne kan godhe namtichaa kana. Suuraa isaa nu ergaa keessaa jookii birrii afuriitii bishaan fidime suma qeerroo sabadhisme galabata suuraa isala naashinin Andoom intalaani kan ta'uu qabdu ila wallahi gurbaa kana sallaa ilma haa salagan. Galabata gadi jedha. Kunoo kana bineensi gudduun kun rakkataadhis gowwaa hoo kun oolaadhaanis kun oolaadha wallahi. Ila bineensi gudduun miira keessa galchaa jirtu kan. Boqqolloo nyaataa bar waan nyaatu boqqolloo bar kabaatee deemu kun. Eliyaas nama beekeeraadhis kanas. Obboleessoo namitti shaarmuxitti nu gaafa duraallee nu bitteetiin jette ganniisanii eegeen tun jechuudha. Isin maas sunuu gara isiin deemtu waan isiin haasu waa isiin yaaddu arginee jirraa beektanii. Nu ammoo nama dhugaa irratti lolu. Wallahi meeqeerroo yeroo baay'ee mana faamii kana dhaqiiti. Yoommaan amma namnummaa isa jala hoogganamnee deemu kun kallattii sobaa itti daaneetiin jenne dhaabadhu jedhee gannu darba. Faamiin jechuudha. Maaliif? Walii dhageenna jechi nu dubbannuu fi waan tokko soba takka ittiin daballu obboleessoo si yaa galu. Intaloon gaafa duraallee akkana dubartii akkana godhan jetteetiin akka nuuf nu shawwaddee jette si yaa galu namitti ganniisan. Har'as jechuudha obboleessoo dhugaan barbeetta dhugaan waan taatee.